Hunda sanutti himtee jirta waraqaadhuma hunda amma fakkeenya nama baqattummaa mirkanaa'ee fiif ta'uu danda'a yookaan immoo nama waraqaa qabu ammallee interviin goonee jiraachuu danda'a namoota baqattummaa mirkanaa'ee fidhamu namootuma UNHCR jalatti galmaanii jiranu akkasumas ammoo galmee UNHCR jalatti namni galmaa'ee jiru waggaa tokko dura ta'uu qabamu yeroodhuma barbaadetti namuma galmeedhuma UN jala jiruuf ta'a wanni kun kan jedhu xiqqoositu ifana nuuf gootinatti tola. Galatoomii thank you weellisaa keenya gaaffiin kee gaaffii baay'ee murteessaadha. Gaaffileen kunillee ka'aniiru baay'ee yogguu miitingii yeroo adda addaa gaggeeffamu. Baay'een keessan miitingii kana iddoo jirtan jiraattanii online register gootanii atteendi gochuu dandeessu. Yeroo baay'ee guyyaa garagaraa qabu yoo welcome corpus kan jedhu irra dhaqxanii baay'een keessan achirraadhaa waan jiru hordofuu dandeessu jechuu barbaadeen. Linkii isaa mubeedhaaf ergeera yeroo adda addaa. Mubeenis dhimma kana ijoolleen keenya akka dhagaan baay'ee barbaada guddaa galatoomi mubee. Tole Isiyaaq kanatti jetteedhaa fi tokko namoonni yeroo kamiyyuu dhufanii ni danda'u inni jedhu lakki hin danda'ani. Namoota baatii fulbaana fuulduraa UNHCR itti galmaanidha kan inni ta'u. Gaafansi jedhu tarii asirraa proof gochuuf jechuudha. Egaa hojiin koo afaan hiikuudha waan ta'eef hiikuu isaa irratti baay'ee waan rakkadhe natti hin fakkaatu. Isumaan biddeena nyaanna garuu achi galagasheen isin agarsiisa fakkeenyaaf waan jarri eligibility kan jedhu jechuun maal barbaadaa isa jedhuuf jechuu kooti. Atiin kin argamaadha. Hin argamu. Tole. Kunooti. Ila amma waan kana ilaalla. Sponsor a refugee jedha jechuun nama beektu sponsor goota jechuudha. Nama beektu sponsor gochuu jechuun sponsorship by naming kan jennuudha by default jechuun nama beektu goota. Kana jechuun groupiin nama shanii kuni nama beekan godhuu jechuudha. Kanaafi yeroo ammaa kana carraa wanta kana galmeessu deebii argateera. Yeroo dheeraadhaaf open miti kan jedhu ture amma garuu galmeessuu dandeessu jechuudha. Here akkani jedhu the welcome corpus has launched a beta application to sponsor someone jedha jechuun Abban welcome corpus jedhamu kuni namoonni application isaanii nama beekaniif akka galchaniif carraa uumeeraa jedha. Jechuun namoonni iddoo kana dhufanii maal godhu? Create account godhu. Account isaanii gaafa create godhanii yoo xiqqaate group isaanii keessaa nam tokko trainingii fudhachuu qaba. Waan barsiifamutu jira. Barsiisa sana fudhata. Barsiisni sun haga sa'aatii 4 fudhata. Yoo sa'aatii 4 baradhu jedhan immoo guyyaa Wednesday jechuun Wednesday jechuun ko roobii jechuu kooti ifama al tokko diaspora gaafataan afaan Oromoos daddagachaa irra waan ta'eef nuuf golcha. So guyyaa roobii leenjii fudhatu jechuudha. Gaaffii kee daganne gaaffiin kee garuu asirratti jira waan ta'eefan kaasina of kolchisiyaa yeroo baay'ee fudhachuu barbaade miti. Ela ulaagaan kun jira fakkeenyaaf eligibility jechuun namoonni wanna kanaaf guutanii yookiis immoo ulaagaa guutan jechuudha. Eligibility kan jennu eligible fudhatama kan qaban jechuudha. Application requirement waraqaa kana yookiis iyyannoo kana galchuudhaaf maaltu barbaachisa? Haal dureen kan jennu yookiis precondition kan jennu about the program sagantaan kun yookiis karoorri kun maaloodha isa jedhu qabataa jechuudha iddoo kana keessatti. Tole yoo kana jennee waan ammatti jette kana keessaa waan tokko lama fudhachuu dandeenya waan ati amma kaaste fakkeenyaaf itti siin deemana of kolchi. Ela guyyaan ati jette kallattiidhaan iddoo kana jetti kunoo. Ela on or before September jedha iddoo kana nagartaa laata Isiyaaq. Argaan ifama wajjin ofumaa keetii dubbisiiti nuti mi'asirratti yookaan barsiistu ta'e jedhe intina gochuu danda'a waan ta'eef ofumaa keetii dubbisiiti rakkoon qabuudha dandeenya. Si'a tokko I think seeing is believing kan jedhu namoonni keenya jedhu ani attentionii nama kamiyyuu barbaadu kaayyoon konni guddaan ijoollee keenyaaf akka darbuudha kaayyoon koo malee innan gammaa beekamne iyyuu qormaata nutti ta'eera baay'een isaa waan ta'eef beekamtiin addaanii barbaaduun qabu garuu ijoollee keenyaaf akka darbuudha kan hin barbaadu. Beekamuun immoo jireenyas namaan ta'u isa kanadha. Kanaaf iddoo kana kan jedhu tokko they live outside their home country jedha. Biyya isaaniin ala jiraachuu qabu. Second phase tu jalqabame kana jechuun they live outside their ifama nama kana baay'ee commenting godha tarii namni kun diaspora jiraachuu dandata. Second phase not open yet. Inni kuni matumaayyuu isa secondiidha MD siifidha kan inni dubbachaatti jiru. Inni jalqabaa stranger to stranger ture inni ammaa garuu sponsorship by naming jira. Someone dha namatti beektu waan ta'eef eeyyee banameera obboleessa koo guddaa galatoomi tarii
waan ati gaafatte kuni correctionii namoota biroof ta'uu danda'a. Naaf kolchaa gaaffichatu gaaffii siireesii namoonni garaagaraa gaafatu waan ta'eedhaaf. Inni jalqabaa nama hin beekneef ta'uudha. Inni ammaa garuu nama beektu listi gootee goota waan ta'eef that's the second phase of this welcome corpus jechuudha by default. Thank you very much Ammidi. Tole biyya isaaniin ala jiraachuu qabu jedha. Inni kaan immoo namoota Ameerikaa keessa hin jiraanne jedha. Haguma kanan jedha jechuu kooti. Kanaaf namoonni galmaa'an kun gaaffii kee kallattiidhaan namoota UNHCR'tti fulbaana 30/2023 waggaa otoo hin taane baatii muraasa fuuldura jechuu kooti. Fulbaana jechuun amma muddee keessa jira miti. Fulbaana onkololeessa sadaasa muddee which means namoota ji'a 3 fuuldura galmaa'an jechuu kooti. Guyyaa 30 guyyaa 30 fuuldura galmaa'anidha. Tarii inni kun clearly iddoo sanatti galmaa'anidha. Which means galmaan jechuun by default isaan akka wannootti fudhatanii laata. Isin dogongorsuun barbaadu iddoo kanarratti warra iddoo garagaraatti ijoollee yeroo darbe hawwachiisaa turanii kan akka biluu jettanii yookiis immoo maandeet jettanii yeeloo waan maqaa garagaraan dhagaye yeroo darbe baatii 6 fuuldura jechuu kooti. Tarii isa sana wrong information kennuun barbaadu garuu baatii fulbaana 30 isa fuuldura kan jedhudha. Kan inni iddoo kanatti kaasuu danda'u jechuu kooti. Tarii isa sanarratti yoo ijoolleen as keessa jirtan ijoollee gara Ameerikaa jiranii gaaffii kan akka carraa argatanii deebii argatanii yoo ta'e nu deebisuu danda'u. Isaaniin osoo galchine baay'ee gaariidha jechuun barbaada. Ani odeeffannoo qulqulluu argattanii akkasii wanta kanatti milkooftanidha. For sure yoo xiqqaate dafnee application ijoollee keenyaaf guunnaan ijoollee hedduutu kanaan milkaa'a. Maaliif ani akkan Isiyaaqiin fidu beekaa Isiyaaq immoo akka ifichaa bira deemu beekaa jechuudha. Kana jechuun maaliif wanti kun karoorfame kan jedhu waan tokko jedhan keessumaa kan baay'een ajaa'ibe namoota keenyaaf carraa guddaadha jedhee haamileen ture. Isa mootummaan karaa isaa fidee janneen kanaaf bakka jireenyaa waan tokko mijeessu amma eenyutu mijeessa jedhan. Anatu mijeessa jechuudha. Isiyaaq gaafa dhufu dhimma Isiyaaq waan hundumaa kan mijeessu anadha jechuun inshuraansii fayyaa kan jedhamutu jira. Biyya kanatti inshuraansii fayyaa haa ta'u mana barnootaa galuu barbaada yoo ta'e ijoollee qabaatee ijoolleen isaa mana barumsaa galuu danda'a yoo ta'e hanga kana namni tokkichi yoo xiqqaate maatii yoo ta'an hanga nama 10 illee gochuu danda'a. For your information jechuun hanga nama 10 iyyuu gochuu ni danda'a. Inni kan biroo namoonni giruuppii kana keessatti dhiifama namoonni giruuppii kana keessatti fakkeenyaaf namootuma duraan fudhadhan of kolchaan malee boonaa mubeen deemera natti fakkaate boonaa siifan Isiyaaq ilillii yoo fudhanne namoonni shanan kan tutaa isa garasii keessatti immoo siifan tutaa isa garasii keessatti immoo maqdees yookiis mubaarikitu ta'aa jechuudha. As a member ta'uu dandeessu jechuu kooti. Inni kan biroo namoota keenya warri biyya bakkee jiran keessumaa warri Ameerikaa waan isaan hubachuu qaban tokko lamatu jira. Al tokko namoonni yoo crime addaa tokko commit gooneerra ta'e yakka jechuu kooti yoo waan sana gooneerra ta'e behind the scene teenye paperworkiidhaan namoota keenya gargaaruu dandeenya. Kanaaf namoonni keenya yoo wannicha hin hubanne yoo ta'e gargaarsa gaafadhaas okay. Maal baay'een keenya jechuun baay'een keessa nama mana yaalaa yoo dhaqani warri diaasporaa kun Ameerikaa jiraanne jechuun afaan Ingiliffaa beekne jechuu miti. Afaan beekuu jechuun is not a miracle waan addaas miti. Ani fakkeenyaaf biyyatti afaan waan baradheef afaan nanaasa. That not means that itichaan namoota hedduu baay'ee caale jechuu miti. Kanaaf namoonni akka carraa afaan hin beekne hanga beektan isiniyyuu beektu. Hanga beekan beekuun immoo beekumsa guddaadha waan ta'eef namoonni keenya maal gochuu danda'uu qabdu namoota afaan danda'an faana ijaaramaa. See tokko hanqina nama keenyaa ani baay'ee taajjabu naaf kolchaa malee hanga beekan dubbachuutti saalfatu qaanfatu. Hangati beektuu atiif rabbi beekta maal hanga beektu dhoksitame. Hin beektu taanaan hin beeku naan gallee jedhi. Kanaaf yeroo daddaa yeroo namoota garagaraa iddoo garagaraa dhaqee fudhadhee dhaqu maal jedhuun yes jedhuun gaafa dooktarii yookiis namtee isaanitti dubbatu. Yes jedhu yeroo biraa dooktarri gaafa isaan gaafatu yeroo darbe yes jettee jirtaa barii jedhuun isaan hin hubanne yesii waan hundumaa fixatti fakkaata. Yes yoo jettee follow up question hin jiru waan fakkaatuuf naaf kolchaa isa kana akka qoosaatti isaa ta'u garuu dhaamsa namoota keenyaadhaaf. Kanaaf isa kana kan hin jedhu ijoolleen keenya adiraa kan hin jedhu ijoolleen jiru bagaa keessa jirtan hunda keessan otoo gargaarii fide baay'een gammada garaana nyaattu baay'ee. Ijoollee hedduus TikTokii kanatti yogguu gargaarsa booranaan dhufe haa ta'u garuu erga sanaa ijoolleen arge baay'ee garaana nyaattu. Keessumaa kan akka mubeefaa namoota rakkataniif rakkoof kan birmatu jechuu kooti. Warreen nu bu'aarsanis jiru kan akka abdiifaa gaduma qabnee dhaggeeffanna abdiifaa sin somnu kan akka never give up jechuu kooti abbaa abdiidha. Hanguma kanan jedha guddaa ulfaadha ammaaf xumureera galmeen eegaleera eeyyeen. Kanaaf namoonni keenya hanga dandeessanii dafaatii appilikeeshinii kana guutaa. Appilikeeshinii keessan keessatti akka carraa dogongora baay'ee yoo uumtani isinitti hin deebi'an.
yoo dogongorri keessan garuu waan lama faa dogongortan ta'e carraa isreeffachuu isinitti ergu. Isini galeera wanti kun jechuun fakkeenyaaf ani kan isa gaafan guutu yoo waan tokko dogongore yoo dogongorri koo waan lama ta'e yoo dogongorri koo waan lama ta'e jarreen kun natti deebi'anii kan sirreeffadhu jedhu keezii Isiyaaq itti fufuu jechuudha. Yoon ani garuu dhimma Isiyaaq irratti dogongoroota lamaa ol baay'ee dhuume keeziin isaa kun hooldi ta'ameeto baatii 3 eeguu qabaa jechuudha. Haguma kanan jedha xumureera natti fakkaata. Haguma kanan jedha. Ifama. Gaafite kan si gaafadha. Tole gaafadhu. Ani asuma Ameerikaa kana keessan jira waan inni adda baafachuu barbaadeetu jira. So gaafi lamaan takkan qaban ture garuu takka Isaaq si gaafatee ture waa'ee warqaa baqattummaa qabaachuudha. Amma fakkeenyaaf namoota biyya baqaa keessa waggaa 2 waggaa 3 waggaa 5 orfaa turanii warqaa baqattummaan isaanii mirkanaa'ee faatu jira jechuudha. Kuni bicaa qabaa warqaa adiitu jira. Yoonni fi baqattummaan kan kee mirkanaa'e immoo biluu qabda jechuudha. Amma kan dhagahaa ture amman sana sponsori marsaa Canaadaa warroota biluu qabanii warroota baqattummaan isaanii mirkaa'anii fi mirkanaa'ee fi warra jaaniin dhage. Kanammoo gaatileen warroota baatii 3 dura wahin baay'ee akka dura baatii 3 dura jette yoon dogoggoruu baadhe yoonni keessa warra galmaa'ee jiru. Yaa isaan jette yaa atis waan bakka kana waan adda beennatti fakkaatu kana asumaan bira kutaa. Gaafin kiyya kaniif lammaffaa namni kun gaafa nama 5 ijaarame nama tokko fiduu danda'a.